daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Oromoo Diaspora Miidiyaa guyyaa har'aan egaa tibba kana akkuma baay'een keessan taajjabaatti turtanii Oromiyaatti keessatti mormii jabaatu gaggeeffamaatti ture. Mormiin kun immoo magaalaa Lakku magaalota lamatu wal biratti argama. Inni tokko magaalaa Minneapolis kan jedhu yommuu ta'u inni lammaffaa immoo magaalaa St. Paul kan jedhamudha. Taatee kana keessatti egaa dhimma ajjeechaa yookiis immoo du'a George Floyd irratti ga'e bu'uureffachuudhaan namoonni diddaa isaanii agarsiisaa turan. Qabxiin diddaa isaanii inni guddaan immoo keessumaa no justice no peace bakka haqni hin jirretti nageenyi hin jiru kan jedhu dhaadannoo isaanii isa guddaadha. Kana qofallee otoo hin taane Black Lives Matter kan jedhullee akkasuma dhaadannoo isaanii isa guddaa ture. Dhimma kana qolachuudhaaf poolisoonni as Minneapolis yookiis immoo Minnesota keessatti argamanii dhimma kana qolachuudhaaf tattaaffii garaagaraa gochaa turaniiru. Maarreen egaa wayita sochiin kun taasifamaa jirutti immoo qabeenyaan muraasni illee mamanca'uu danda'eera. Haluma wal fakkaatuun gaaffilee hedduun illee dhiyaachaa tureera. Isaan keessaa egaa qabeenyaa akkamiitu badee kan eenyu barbadaa'e isa jedhuudhaaf har'a iddoo tokko isin daawwachiisna. Bakkeen nuyi itti argamnu kuni GM Auto Repair and Towing Service jedhama kan ilma Oromooti jechuun GM kan jennu gammee margaa kan jedhudha. Ilma Oromooti magaalaa Minneapolis keessa naannoo Nikileetii fi meeqatti argama? Nikileetiif 35 irratti kan argamu. Egaa naannoo sana jira. Marsaa lammaffaadhaan magaalaa Laatti argamtu magaalaa St. Paul deemuudhaan Boleef isin geessina. Maarreen egaa turtiin keenya asii kan si waliin ta'u ta'a. Isin immoo mee waan muraasa xiqqoo ishee erga daawwanneen booda kastameroonni isaa yookiis maamiltoonni gammeedhaa maal jedhu gammeenoo mudannoo kana akkamitti ibsa. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Akkuma argaatti jirtan egaa iddoo kana keessaa kuni bakka itti garaajiidha yookiis immoo wantoonni hojiin garaagaraa itti hojjetamanidha. Akkuma argaatti jirtanii mee isa kana xiqqoo ishee isin daawwachiisna. Gammee tarii iddoowwan kana kan jiran tokko lama nuuf ibsitaa laa? Gammee meegaa iddoo kanarraa nuuf ka'ii mee jalqaba maqaa keetti nuuf himiiti wanti mudate maali isa kanarraa xiqqoo ishee nuuf kaasne. Ani Gammachiis Hundeessaa Margaan jedhama akka biyya kanaatti Gammachiis Margaan jedhu. Iddoon kun GM Auto and Towing jenna. Customer keenya yookiis maamiltoonni keenya hedduun isaanii nama adii, nama gurraacha, nama Sumaalee, nama Itoophiyaa, nama bakka hundumaa dhufanidha. Wanti hayaama nurra ga'e kun immoo waanuma naannoo kanarra ga'e keessaati tokko akkuma ilaaltanii iddoon kun bakka namni makiinaa isaanii yeroo tolchinuu fi taa'anii nu eeggatantu kana fakkaata. Ofiisii keenyas keessa bakka kompiitarri keenyaaf maallaqatti namarraa fudhannuu fi maal goonu as keessa ture kana fakkaata. Inventorii waan tokko waan qabnu keessaa gommaan fa'aa kana fakkaata. Wanti isin agartan kun waanuma dhugaadha jechuudha. Asin yoo ilaaltanii tootiraakiin kun dalagaa nuti asitti dalagnuu fi hedduu kan nu gargaaru namoonni keenya karaa irratti rakkannee yeroo gannaa yeroo bonaa yeroo yoomillee taanaan kuni dhaqee nuu fida jaatee fi hedduu dalagaa keenya nu salphisaa ture. Amma kana fakkaataa jechuudha. Tole egaa gammee yogguu ilaallu iddoo kanatti inni kun towing yookiis immoo namoonni konkolaataan isaanii karaatti yoo qabame yookiis immoo rakkooleen tokko yoo isaan mudate bilbilanii si waamuudhaan kanatti bakkee sanarraa isaaniif kaastee gara iddoo kanaatti fiduudhaan suphaa barbaachisu kanatti gootu. Mee hojii kana erga eegaltee hagam ture haala amma mudate kanoo akkamitti ibsita ati jechuun of course namatu du'e isa dura nama du'uu sana faana wal qabateeti kan taateen kun mudate warreen akka kastamariitti mattu keessaa isaanillee tokko waan ta'eef mee taatee kana wal qabsiisinuuf eegalii waggaa meeqa fuuldura. Walumaa galatti gimbee kana deemaa jira hojii kanarraa adda ta'ee hin beeku. Bakka adda addaa fi bifa adda addaatiin hojjetaan ture. Bakka kana yeroo an dhufe immoo waggaa 5 walakkaa ta'uuf hin deema. Asitti kan ta'e immoo yeroo akka haala amma si'ana deemutti wanta agarre keessatti namoonni yeroo mana garaajii mana makiinaatti tolchan kana keessa seenanii meeshaa fi makiinaa fudhatanii ba'anitti waan biraa balleessuuf dhufuuf turan. Akkas jaannee nus immoo qulfii fi maal jalaa kaasnee makiinaa duwwaa keessa cufnee deebnee qulfii yeroo dhaban abidda waan qabsiisan nutti fakkaata. Akkuma amma jette tootiraakiin kun yeroo makiinaan nama karaatti yaratu akkasumas immoo balaanis yoo irra ga'u kan itti nan eefuunudha.
abiddichumayyuu kan isaan irra buusanii tiraaka kana irra buusan natti fakkaata. Haa ta'u taateen kun akkamittidha kan mudate yogguu sana naannoo kana turteetti? Ani kan hin dhagee ganama sa'aatii 6 akka biyya kanaatti ganama sa'aatii 6 irratti namni asirra naannoo kana irra darbaa jiru bilbileen natti dubbate bakki natti dubbate yeroo nas ga'u immoo warri fire fighteriin bakka abidda kana dhaamsaatu jiraniin dhufee argee jechuudha. Meegaa wanti siifafee jira amma hojii kee deemsuudhaaf wanti iddoo kanatti siifafee kana booda kastamaroota koo yookiis maamiltoota koo ittiin keessummeessa jettee ati abdii gootu maaltu jira? Amma yeroo ammaatti wanti hafee hin jiru. Wanti hafee ittiin hojjechuu dandeenya jedhu hin jiru. Bakka kana keessa ta'uufillee fire investigatoronni dhufanii biildiin kun asitti maal ta'uun akkasirra jiraatu hiree isaa gara fuulduraa isaantu nu ibsaa. Hin beeknu wanti meeshaan irraa hafee itti fayyadamuu danda'amu akkuma isin agartan homtiyyuu hin jiru. Wanti hafeera jennu hin jiru. Meegaa yogguu taateen kun mudatu qabeenyaa hedduutu jira keessumaa konkolaataa kana yogguu hojjettu namoonni baay'een gammee jechuudhaan si beeku gama nikileetii fi 35 irra yoo dhufan siitiin si argatu tokko warreen Oromiyaa xiqqoo jennu keessaa afaan isaanii isaan keessummeessita lammaffaa immoo warra Oromoo yookiis warra Itoophiyaa qofa otoo hin taane sablammiilee biroos akkasuma namoota si waliin dhaabbatan fi mee namoonni maal jedhu gama mootummaatiin wanti jedhame jira dhimma qabeenyaan kee kan gubachuu isaa walii wal qabate. Gama mootummaatiin keessumattuu yeroo gara poolisii fa'aa maal fa'aa ilaaltu isaan ofiisaatti baay'ee hojii kana duukaa biizii ta'anii waan jedhan nutti fakkaatu. Amma ammatti homaayyuu nutti deebi'uu hin dandeenye. Iddoo adda addaa lafa dhimmisaa ilaalutti bilbilee ergaa dhiisuurraan kan hafe waan goone hin jiru. Maamiltoonni keenya adda addaa immoo dhufanii maaliin isin bira dhaabbannu maal isiniif goonu akkamiin isiniin qulqulleessuu isin gargaarru kanaaf kana nu gaggaafatu. Baay'ees immoo itti dhaga'ama. Isa baay'ee gaddu. Ayya daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Media ODM iddoon nuyi itti argamne immoo bakka GM Auto and Towing Service jedhamu kan ilma Oromooti. Gammee margaa jechuudha naannoo Nikileetiif 35 magaalaa Minneapolis keessatti kan arganne bakka taateen kun itti mudate yookiis immoo gochaan kun itti mudate keessaa iddoo baay'ee eeriyaa sensitiif ta'edha jechuudha naannoon kun inni kun immoo asirraa babal'achuun gara Seenpoolitti illee bal'inaan fufeera. Mee gara dhumaarratti gaaffiin ani si gaafadhu yoo jiraate mee mana kanaati kireeffattee jirta moo kan keeti yoo kireeffattee jirta ta'e akkam ture wanta saamee nuuf himtaa laata? Yaa ammarraatti yeroon wanta kana hojjedhu kireeffadhee hojjetaan ture kireeffatanii hojjechuun rakkoo mataa isaatii waan tokko tokko yeroo sana keessa mudatee fi gara bituutti adeemne jechuudha biteen kan as galee amma akkuma agartu wanti irraa hafee hin jiru. Meegaa yeroo adda addaa yogguu mana bitan biyya kanatti inshuraansii kan jedhan fa'aa waan tokko tokkotu jira. Tarii wanna sana process gootee waan xumurteettu qabda moo itti gaafatamummaan isaa harkuma kee jira? Warra inshuraansii ammallee bilbileen jira har'a dhufanii turanii warri dhufanii turanii dhimmi kanaa nu ilaalu jedhaniitu dhimmi kan biraa warri dhimmi isaa isaan ilaalutti dabarsineerra jedhanii na dubbatanii deemanii ammallee duukaa bu'aan jira jechuudha. Haa ta'u gara dhumaarratti carraa kanaan dhaamsa yookiis ergaa yoo qabaatte maamiltoota kee haaluma wal fakkaatuun immoo qaama dhimmi ilaallatu Oromoon kutaalee addunyaarra jiran si ilaalaatti jiru. Oromoo qofa otoo hin taane sablammiileen garaagaraallee si ilaalaatti jiru waan ta'eef afaanuma kastamaroota kee irra jireessa qabduudhaan dabarfachuu dandeessa. Jalqaba afaan Oromoon dabarsi itti aansitii Amaariffaanis haa ta'u Ingiliffaadhaan jarreeniif dabarsuu dandeessa dhaamsa kee. Warri bakka kana tajaajila adda addaa yeroo adda addaa argataa turanii amma wanta kana dhaga'anii nurraa akka abdiin kutanne dhaamsa dabarsaa fi innis waan fedhe yoo ta'e bakki kun deebi'ee akkuma isaa durii tajaajila isaatti akka inni deebi'uu danda'u ani dhibbaa dhibbatti mirkaneessuu barbaada. Isnee ijaaruudha malee harka kennuudhaaf miti kanas jiru. Tole carraa kanaan namoonni gama kanaan na bira too dhaabattan gaariidha jettee waan dabarsitu yoo qabaatte gamme. Amma ammaatti namoonni bilbilaan adda addaatiin karaa adda addaatiin naquunnamtanii galata guddaa qabduun jedha. Haa ta'u guddaa galatoomi daawwattoota keenya egaa bakki gammee yookiis immoo GM Auto and Towing Service kana fakkaateeti jechuudha kan inni argamu. Maarreen isinis galata guddaa qabdu ulfaadhaa hojii kootti immoo ittuma fufeen isin tajaajiladha kan jedhu gammee haamileen kee wanta si bu'u hin jiru kaa ammallee kutannooma sana qabdati. Itti deemina yeroo amma danda'ametti yeroo gabaabaatti bakka keenyatti hojii keenyatti deebi'uu yaalii goona jechuudha. Tarii carraa kanaa yoo afaan biroodhaan dhaamsa kana dabarsa jettee yoo barbaadde afaan biraadhaan fayyadamuu dandeessaa yoo taane garuu afaan Oromoodhaan dabarsiteetti. Uumagaa. Haa ta'u.
Well, guys, can you say a few words about the service you guys are getting from this auto repair and towing service? Oh, yes, If you guys say something, it's okay. Continue. Yeah. Yes, this is our neighborhood auto parts. Oscar, and he's here. I've helped this neighborhood. I personally, my car broke down. They're the one that come and get it. Anything wrong with my car, I call them. What should I do? These guys have been here for the community, being for a year for me and my family. I mean, this is just hurts my heart that they did this to this man. This has nothing to do with anything. Somebody is just hateful and destructive, and they're trying to hurt people who are trying to survive with providing a service. Ringo provides a service that all of us need, that the common person that's around. I am a neighborhood person. I am a community service. We are helping out. I'm a leader of a church. We help in the community, and we rely on these community businesses to help us out when we need transportation or when everything happens. And for them to do this is just, it breaks my heart. It breaks my heart. And this is not deserving. This is one of the foundation place. This is a place I can come and feel fear that they're gonna give me a fair shake. They're gonna take care of my repairs, and I don't have to go break the bank. Is there anything you would like to convey or deliver something? Actually, this incident was already happened. So is there anything you would like to extend your message for larger Minnesota communities, especially in terms of sustaining this one again, or renovating this one, or to sustain this one in the future? Yeah, I mean, if they have GoFundMe or whatever we can do to keep this business in place, it's essential. I can't tell you enough. If you drive a vehicle, if you move around, you need repairs. It's going to break down. Ringo has been here as one of the, like I said, you can rely on him. You call him any time of the night. He's there. Anytime, even the best coldest day of winter, he's there. So this is essential as you can be. You know what it is when your car breaks down, you can't get from point A to point B. And these guys have always just been sympathetic, understanding, and caring in the service. So the service it's not even so they did a repair, because a lot of shops are running. But these guys are caring, and people know that. And so whatever we can do, GoFundMe or whatever policies that they have in place that can support small businesses, these are the first people should get it, because they are serving a necessary need. All right, thank you very much for your wonderful comment. No problem, thank you. All right. Tole meegaa iddoo kanatti isin agarree iddoo kanatti immoo bakka GM jedhamudha kan nuti iddootti argamnu kuni tajaajila akkamii iddoo kana argachaa turtanii waan mudateenoo dhaamsa addaa yookiis ergaa addaa yoo qabaattan? Dhaamsa waan qabu dhaamsa ka qabu ani biizinasa kana hin beeka akkamitti gammeen hanga hasgeesse hin beeka mootummaarra odoo penii tokko liiqaa'uudhaan fudhatiin ufumaan dalagee as geesse immoo inni sarvii ka godhu community takkaa bichaa miti warra gurraachota adoonni asitti dhufanii sarvii ta'anii community hedduutu asitti sarvii ta'a namni qabe horii kan qabne kafalee ka warra qabe kafalee kan qabne immoo odoon kafaliin bakka deemu akkuma mana keenyatti ka fayyadamnuyyuu amma akkana ta'ee laallee it's heartbreaking. ሁላችንም በጣም አዝነናል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄ ቢዝነስ በምን እንደዚህ እንዳደረሰው ገመችስ አቃለው ይሄ ቢዝነስ ደግሞ ኮሚኒቲዎችን ጠቅላላ የሚያገለግል ነው የአካባቢውን ነዋሪዎች ያገለግላል ጥቁሩ ነጩ ማንኛውም አፍሪካው ኢትዮጵያዊው የሚገለገልበት የነበረ ነው ቶይንግ ሰርቪስ ሲፈልጉ ገሜ ለሊትም ቢሆን ቀንም ቢሆን ሪች አውት የሚያደርግ ኤኒ ታይም የሚደርስ ነው አሁን ያ ቢዝነስ የለም ተቃጥሏል እንደምታዩት በባክግራውንድ ወደ አመድነት ተቀይሯል አሁን ለምን ሆነ እንዴት ሆነ ሳይሆን እንዴት አድርገን እናቋቁመው ነውና ሁላችንም ተረባርበን የሁላችንም ቢዝነስ ነው ምናቋቁምበትን መንገድ እንፈልግ እንረዳዳ ጎፈንድሚ ተከፍቷል በዛ ጎፈንድሚ ላይ ሄዳችሁ እርዱ እንርዳው የሁላችንም ቢዝነስ ነው የኮሚኒቲያችን ቢዝነስ ነውና ሪሊ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን ቢሆን በማዘን ላይ ብቻ ጊዜ ማጥፋት የለብንም ማቋቋም አለብን
እሺ እናመሰግናለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቦሌ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት የሆነም እዛ ሴምፖል የሚገኘው እንደዚህ ተቃጥሎ ነው ያለውና ከዛ ጋር ተያይዞ መልእክት ካለ አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቢዝነሶች የተቃጠሉ እኔ ማቃቸው ቁጥራቸው እንግዲህ ከአምስት ያላነሱ ናቸው። ቦሌ ኢትዮጵያን ኩዚን ተቃጥሏል። በዛም በጣም ልባችን አዝኗል። በምንችለው እየረዳን ነው። ቺካጎ ፈርኒቸር እንደዚሁ ተቃጥሏል። አድማስ ትራቨል ተቃጥሏል። ሌላዎች ደግሞ ኤልኤልሲ አንድ 7 ዩኒት ያለው ቢልዲንጋቸው እዚሁ ሌክና 14 ላይ ያለው ተቃጥሏል። የገመችስ ተቃጥሏል። ብዙ የኮሚኒቲያችን ነዋሪዎች ኢምፓክትድ ሆነዋል በዚህ ጉዳይ እና አሁንም ዩናይትድ ሆነን ሁላችንም ሶሊዳሪቲ ማሳየት አለብን። ሁሉንም ማቋቋም መቻል አለብን። ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እጅግ በጣም አዝነናል። ግን በማዘን ብቻ የምናቆመው አይደለም። የምንችለውን ነገር ሁሉ እንረዳዳ። እሺ እናመሰግናለን። Ajeen daawwattoota keenya egaa akkuma daawwachaatti jirtanii as bakka gammeedha kan nuti dhufnee jirru fakkeenyaaf GM Auto and Towing Service kan jedhamutti kan nuyi argamnu turtii keenya keessatti immoo keessumaa as magaalaa lakkuu keessatti Minneapolis Minnesota keessatti hiriira tureedhaan taateewwan mudate kan isin daawwachiisaatti jirru maarreen egaa warreen kutaalee addunyaa garaagaraa irra jirtanii taatee mudate kana bu'uura godhachuudhaan akka saba keenya yookiis immoo lammiilee keenya rakkoo kanaaf saaxilaman bira akka dhaabbattanan isin gaafadhaa meega xiqqoo ishee sin daawwachiisa dhimma kanaaf immoo akka gargaartaniif namni goofandii banee gargaarra jedhee dubbatetu jira inni ogeessa fayyaati dabalaan mee dabalaa waan jettu yoo qabaatte hireesiifan kennaa mee xiqqoo ishee keessa deemnees daawwachaama namoonni akka gumaachaniidha maal jettanii baay'ee galatoomii dabalaa bultii turaan jedhama anis hawaasuma Oromoo kanaas Minnesota keessa jiraadha wanni asitti ta'e kuni waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee garaa nama cabsudha. Uummanni keenya akkuma beeknu biyya Afrikaa irraa biyyoota adda addaa irraa baqatee magaalaa kana keessa dhufee jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf waan baay'eedhama. Akkuma argitu GM Auto and Towing Service kan jedhamu kuni hawaasa keenya yeroo dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf tajaajilaa turani yeroo dheeraadhaaf ganna yeroo cabbiin jiru jedhanii bona yeroo hoo'u jedhanii yeroo namni bilbilu afaan isaaniitiin itti dubbatanii deemanii fuudhanii tajaajila adda addaa isaaniif kennaa turani amma immoo akkuma isin argitan kan egaa daaraa ta'eera hawaaratti gadi dabalamee wanti godhame hin jiru. Yeni akkuma jettee wanna kana amma danda'ametti dafnee suphinee bakka itti deebisuu fi namooti kuni jireenya qabu maatii qabu hojii isaanii kun akkuma isin argitanii daaraa ta'e wanni tokko hin jiru wanni hafe tokko hin jiru completely horii baay'ee guddaatti kan lakkaa'amu kuni akka kanatti badee so ummata kana deebisnee ijaaruudhaa fi GoFundMe banneerra namoonni baay'ee ni dhuguma ani community kana hawaasa kana keessa jiraachuun baay'ee nama boonsaa uummanni keenya irratti wal ga'ee kaleessa GoFundMe jalqabnee birrii hedduu namoonni kennaa jiru achirratti doolaara hedduu kennutti jiru ammallee itti fufaa let's help build GM Auto and the Towing Service kan jedhuuni GoFundMe bannee achirratti namoonni gumaachaa jiru. Ani dhuguman jedha baay'ee na hawaasa keenyaan boona baay'ee nama jajjabeessa wanni isaan godhanii garuu namoonni baay'inaan doolaara 5 ta'uu 10 ta'uu bakka jiran addunyaa hundumaarraati wanna kana irratti qooda fudhatanii namoota kana deebisnee ijaarree tajaajila isaanii akka itti fufnuu fi waamicha koo dhiyeessuun barbaada baay'ee nama jajjabeessa ammaatti wanni isaan godhan jechuu fedheen. Ayyeen daawwattoota keenya egaa akkuma isin daawwachiisaatti jirru akkuma argaatti jirtan kunoo bakki GM Auto and Towing Service jedhu kana fakkaateeti akkuma isin argaatti jirtanii maarreen egaa namoonni kallattii isiniif danda'ame hundumaan obboleessa keenya gammee bira akka dhaabattan asumaan dhaamsa isin dabarsina inni kun egaa kan inni argamu qaamaa warreen dhufuu barbaadan egaa guutummaatti illee hojiirra hin jiru haa ta'u garuu naannoo Nikiletii fi akkasuma immoo 35 irratti kan argamu kanaaf gama dandeessanii roga dandeessanii bira dhaabadhaa isiniin jennaa kanuma kana fakkaatu kan
taateen irratti mudate immoo Sool yookiis immoo abbaa Bole reestooraantiidha. Gara sanatti isin deemna gaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadha. Obboleessa keenya gammee waliinis dhaabadhaan asumaan dhaamsa qophee keenyaati. Ilaa iddoo kanatti jechuudha kan argamu gaafuma gammeen hojiitti seene illee naannoo kana dhufuudhaan tajaajila akka argattan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. Akkuma dabalaan jedhe immoo roga dandeessan hundumaadhaan qarshii meeqayyuu haa ta'u obboleessa keenya tumsuudhaan akka waliin dhaabattan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Jajjabaadhu ka gammee. Sabni keessi waliin jira homaa tokko sitti nagaamiini waan hundumtuu furmaatan argata. Haa ta'u. Ayya daawwattoota keenyaa gamma imala keenya kallattiidhaan gara Seenpoolitti gochuudhaaf kan nuyi dirqamnu turtiin keessan waliin haa ta'u ammas egaa xiqqoo ishee daandii Minneapolis yookiis immoo Minnesota maal fakkaata kan jedhu waan tokko lama isin daawwachiisaatuma turtiin keessan waliin haa ta'u bakkeen nuyi itti argamnu kuni iddoo kanatti kan nuyi argamnu naannoo Nikileetii fi haaluma wal fakkaatuun immoo Nikileetiidhaa fi 35 fi 36 gidduutti kan argamu bakkeen kuni akkuma argaatti jirtan kun iddoo kanatti argamnaaga roga dandeessan hundumaan obboleessa keenya bira dhaabadhaan asumaan dhaamsa keenya kana fakkaatee jechuudha guutummaatti keessi isaa barbadaa'eeti kan jiru kana fakkaataa mee turtiin keessan waliin haa ta'u nunis egaa muuziqaama tokko tokko isin dhageessisa isin waliin kan turru ta'a turtiin keessan waliin haa ta'u galatooma nufaanuma turaa isinin jenna. Dabalaa deema. Injiru? Injiru. Bole jedhu. Yeah, the first one. Yes. Ayya daawwattoota keenyaa gaa imala keenya kallattiidhaan gara Boleetti kan nuyi taasisuudhaaf jirru turtiin keessan waliin haa ta'u mee gidduuma kanatti gaa namni hin faana jiru dabalaan ogeessa fayyaa waan ta'eef waan hedduu haasa'aa deemna gaa waa'ee koronaa kanas ta'ee dhimmoota biroodha yookiis immoo jiruuf jireenya isaa keessatti muuxannoon Ameerikaa kuni akkamii kan jedhu waan tokko lama nuuf qooda turtii keenyatti bu'aaraa akka deemtan abdii goona achumaan immoo isin daawwachiisna keessumaa Minneapolis maal fakkaatti kan jedhu turtiin keessan waliin haa ta'u akkasini bu'aaraa otoo nunnuffiin achi geessan abdii guddaan qaba isa kana dhagaa turtiin keessan waliin haa ta'u gara yuunivarsiitiidha adreesii isaa argatte ayyan daawwattoota keenya egaa xiqqoo ishee gara deemnu kana egaa biyya kanatti yoo waan kallattii nama agarsiistu jiraatte malee miila fuudhanii deemuunis akka malee rakkoodha. Mee waan kee kana sagalee ishee xiqqoo nu qabdaa dabala. Faaruu kee kana xiqqoo ishee ol nu qabne. Daawwattoota keenyaa egaa kallattiidhaan waan hedduu isin daawwachiisaa deemna. Keessumaa laga Mississippi qaxxaamurreeti kan nuyi dabarru. Tarii egaa warri Mississippi kana seenaa garagaraadhaan beektanii carraa kana akkan waliin daawwachaa ceetan abdiin godha. Mee waa'ee Black Lives Matter dabala? Mee ati akkamitti yaadatta mee wanta kana? Yeah, Black Lives Matter wanti jedhu kuni wanta nuuni irra waan salphisnee gadi buusnee ilaaluu dandeenyu miti. Akkuma jechi isaa jedhu waan baay'ee significant really wanta baay'ee guddaadha. Yoo seenaa uummata biyya kanaa akkaataa itti uummanni gurraacha biyya kana dhufanii haala qubatanii waan isaan irra jiran ilaaltee biyyi kuni yakka uummata gurraacha kana irratti raawwatee jira. Kun immoo addunyaamatu beekaa seenaatu beekaa har'allee siistemuma wal qabataa sana keessa jiraataa jira. Wanni baay'ee na geddaramu iyyuu malee
hundee isaatti wanta geddarame wanti guddaan hin jiru. Ilaalchi namoonni qabanii guutummaa namoota biyya kanaa yoo jechuudha baannallee wanni ta'u tokko baay'ee wanna nama gaddisiisu ummanni bifi keenya wal fakkaatu bifa keenya qabani kuni ilaalchi jiru ilaalchi qajeelaa kan hin taane akkaataa isaaniitti ummata kana tajaajilanii tajaajila qajeelaa kan hin taane yeroo dheeraadhaaf ta'e teknooloojii guddataa deeme viidiyoo adda addaa bakka adda addaa ta'a namoonni silkii guddaarraatii gara seelfoonitti dhufanii gara viidiyootti dhufanii teknooloojiin kuni wanna haasa'amu wanta uummanni gurraachaa nurra ga'ee jedhee yeroo dheeraadhaaf himachaa ture gara addunyaatti gadi fide viidiyoo isaan waraabamutti ka'e uummanni kuni arguutti ka'anii kuni baay'ee miidhaa guddaan akka jiru namoonni haarii guddaa akka qabanii addunyaa guutummaa watti ibsutti ka'ee jecha so inni Black Lives Matter waa'ee dhimma gurraachaa namni du'u kuni baay'ee nama gaddisiisanni jedhan kuni grievance yookiin haarii kuufamee waggaa dheeraadhaaf jirudha malee waanuma arra uumamee addunyaa kanatti gadi ba'e miti arra viidiyootu akka nuun ija keenyaan qaroo keenyaan arginee akka nuun waliin aarru akka nuun waliin karaatti baanu akka nuun wanni kun dhimmi kun nu dhiba akka nuun jennu godhe malee kuni grievance waggaa dheeraadhaaf wanta ta'a ture waan walitti kuufame waan ummati kun itti miidhame waan keessumaa nuuniyyuu ummanni baqataa taane biyya kana dhufne miidhama isaa keessatti qooda fudhanne keessa gallee keessa jirrudha so Black Lives Matter wanta amma jiru wanni ta'aa jiru kuni wanta arra uumame miti kuufama waggaa dheeraatu kutatee haarii isaanii ibsataa jiru namoonni gadi ba'anii garuu akkuma argite wanna baay'eetu kana keessa gugatanii namoonni akkuma argitu tajaajila baay'ee kennanii bizinezii baay'ee tu gubatee lubbuu nama du'e kanaa deebisuu hin danda'u wanti gubate kun yoo utuu gubatee deebisateeti gaarii ture garuu deebisuu hin danda'u bizinezii kana namoonni sabni itti yaanee deebisuu dandeenya garuu lubbuu nama kanaa deebisuu hin dandeenyu gonkumaa deebisuu hin dandeenyu isatu garaa nama nyaata baay'ee nama gaddisiisa. Ayyeen daawwattoota keenya egaa namni waliin turtii taasisaatti jiru dabalaadha dabalaan ogeessan fayyaati biyya kanatti keessumaa tibba kana immoo gamme wanti ka'aatti jiru hiriira guddaa deemaatti ture kana bu'uura godhachuudhaan namoonni matumaayyuu babal'insa yookiis immoo tatamsa'ina koronaadhaaf sababa guddaa ta'a kan jedhu kaasaatti jiru isa kana irratti maal jettati yookiis immoo yaada maalii qabda akkamitti ibsita? Akkuma hundi keenya beeknu akkaataatti koronaan darbu namni hundinuu amma quba qaba namni hundinuu gaariitti beeka so eeyyan baay'ee nama gaddisiisa wanni ta'ee hundi keenya gaddarraa qabna baay'ee nutti dhaga'amee jira garuu namoonni yeroo akkasitti haariidhaan walitti yaa'anii walitti siqanii waliin deemanii guidelines CDC kaa'anii Department of Health kaa'anii duukaa buunee of eeggannaa isaan godhaa jedhaniin goonu taanaani dhuguman siin jedhaa dhukkubi kuni babal'achuudhaa fi namoonni saaxilamuudhaa fi carraa baay'ee bal'aatu jira. So namni amma danda'ametti community keenya hawaasni keenya illee yeroo wanta kana irratti qooda fudhachuudhaafis baana ta'u tajaajila isaanii guyyaadhaa guyyaatti bakka hojii isaanii deemuuf waan fedheef iyyuu yeroo ba'anii eeggannoo guddaa godhu harka dhiqachuu afaan isaanii haguuggachuu namoota irraati amma danda'ametti fagaatanii dhaabbachuu kun itti fufuuma qabaan jedha. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa egaa imala keenya gochaatti kan jirru bakka tooying service irraa kaane gara Bole mana nyaataa Boleetti deemaatti jirra kallattii sana dhaqnees egaa abbaa qabeenyaa mana nyaataa sanaa kan ta'e Solomoon waliin turtii taasisuudhaaf jirra isa dura garuu gidduumaan xiqqoo ishee isin taphachiisaa isin bohaarsaa deemna isa jedhudha qabxiilee hedduu kan kaasnu qabna turtiin keessan waliin haa ta'u ammallee xiqqoo ishee gidduudhaan faaruu kee kana nu dhageessisi imalli keenya immoo Minneapolis irraa gara Seenpoolitti Boleen Seenpoolitti argama baay'een keessan warri isteeta kanaas ta'e isteeta biroo baay'ee beektu Boleedhaani
nyaata baay'ee mimmi'aawaa iddootti argattanii warra gubate keessaa tokko jechuudha. Tarii namoota keenya yookiis immoo warreen qabeenya irratti bobba'anii waan akkasii irratti hojii bizineesii irratti jajjabeessuu qabna isa jedhudha. Kaayyoon keenya ni guddaan. Ammas imalli keessan waliin haa ta'u, turtii gaarii. Ayyee daawwattoota keenya akkuma argaatti jirtan egaa daandiin irra imalluun baay'eensaa dhaamsa garaagaraa yookiis ergaa garaagaraati kan arginu. Addaan kanatti rest in peace George kan jedhu argina. Gara cinaa sanatti immoo Black Lives Matter jedha. Guutummaatti egaa kana qofa otoo hin taane sodaarraa kan ka'e namoonni foddaa isaanii wantoota garaagaraadhaan yogguu isaan golgan agarra. Yeroo baay'ee egaa manni Ameerikaa kun bakkeema fakkaata daawwitiidhaan golgameeti. Amma garuu waan akkasiin agarru hundumtuu sodaa keessa galuudhaan foddaa isaa yookiis immoo bakka giddugala daldalaa saamseeti kan jiru. Lammaffaa immoo dhimma COVID-19 walii wal qabatee bakkeeleen giddugala dinagdeedhaa guutummaatti iyyuu dhaabbataniiti kan jiru. Meegaa turtiin keessan waliin haa ta'u wantoota jiru ammas kanuma isin daawwachiisnu ta'a. Black Lives Matter isa jedhu irratti egaa gammeen keessumaa sirriitti kaaseera. Gammee si'a tokko namoonni dabala namoonni yeroo adda addaa kan isaan kaasaatti jiranii Black Lives Matteriin kuni dhiibbaa warra gurraacharra ga'ee waan warra qeerroo biyya keenya irratti ga'ee waliinuu qoosaa miti wal madaalaa jedhanii namoonni kaasan jiru. Isa kan akkamitti ibsita jechuun warrumti gurraacha biyya kanaayyuu gabrummaa jabduu keessadha jiru waan meeqa miidhamaniiru kan jedhu kaasu. Isa kan akkamitti ilaaltati? Akkaataa gabrummaanii bifa kamiin iyyuu dhufu gabrummaadha. Nama kamiif iyyuu nama tokkoof iyyuu malu. Rabbi gaafa nama uume bilisa godhee uume. Waaqni gaafa nama uume bilisa godhee uume. Kanaafiti namni gabrummaa bifa kamiin iyyuu yeroo itti dhufu kan namni ofirraa qolatu ani kanan jaalladhu waan itti goote naan ta'u akkaataatti itti natti haasofte akkaataatti itti naannoo koo jiraatte akkaataatti itti qabeenya kootti gargaaramaa jirtu naan ta'u jedhee namni kan inni falmatuu fi rabbitu bilisaan isa uume jechuudha. So namni bilisaan uumame gabrummaan jaallatu. So kanarratti wal fakkaata. Uummanni keenyas ijoolleen keenya kumaatama kitilaan kan nuuni saboota keenya itti wareegamanii uummata keenya ijoollee keenya kan nu itti dhabne wanni biraa tokko hin jiru gabrummaa jibbuu. Rabbi bilisa godhee na uume wanta ta'eefi ani gabrummaan jaalladhu. Waaqayyo nama gaafa uume bilisaan gatii uumee fi namni gabrummaan jaallatu kanadha. Biyya kanattis akkuma kana gabrummaan jaallatani namoonni hacuuccaatu jira, gari qabuutu jira. Qabeenya namaa akka diinagdee namaa akka hin guddanneef, beekumsa akka hin arganneef, fayyaa akka hin arganneef, bakka gaarii akka hin jiraanneef hacuuccaan yeroo nama irratti godhu waanuma horee irratti namni gaariitti irratti jiraachuu yoo hin danda'u ta'e qabeenya horatee namni ittiin jiraachuu hin danda'u yoo ta'e horachuudhaafis immoo carraan hin kenneef yoo ta'e namni akka inni sirrii hin taane feerii akka hin taane hubachuu danda'a. Yeroo hubatu immoo kun naaf hin ta'u jedhe mormii kaasa. So sabni keenya illee kana wajjiniin baay'ee mana kan hin jedhamne wal fakkaata. Waaqa bilisa godhee nama uume qabeenya isaa irratti, qe'ee isaa irratti, jireenya isaa irratti nama kana hukkaamsitee na takkatti itti deemtu si himaa qe'ee kee irratti ana tabbaasiif ta'a akka itti si geggeessitti malee akka ofii keetii jiraattutti jiraachuu hin dandeessu gaafa jettu akkaataatti rabbi nama uume iyyuu miti sakaan miti sakaan poolitikaa isaanii geggeessan qofatu hin ta'iniini
akkuma itti rabbi nama uume wajjin iyyuu tokko miti. Namni bilisaan uumame bilisaan jiraachuu barbaada. Qeesaa, maatii isaa hundumaa irratti. Kanaafiti wal fakkaata akkuma jettu. Ayyee daawwattoota keenyaa yeroo baay'ee namoonni sochii yookiis qabsoo abbootiin keenya waggoota dheeraadhaaf gochaa turanii amma immoo dhaloota ammaa qeerroof qarreetti kan darbee namoonni hedduun kumaatamni itti aarsaa kaffalaatti jiranii kanneen warra gurraachaa kana waliin wal fakkeessu. Keessumaa biyya kanatti tarii ati mana barnootaas biyya kanatti deemte waan ta'eef dabalaa mee yeroo garaagaraa yookiis immoo hojii hojjettu keessatti mudannoo addaa qabdaa laata? Gurraachummaa keedhaan yogguu namoonni hojii ati ga'umsatti qabdu yookiis immoo dandeettiitti qabdu yookiis immoo mana barnootaa keessatti koorsii ati gaariitti fiddu gurraacha ta'uu keedhaan fiduu keetti qabxii gaarii fiduu keetti yookiis waan tokkotti kan namoonni kaasanii yeroo adda addaa jarri kun kan akkasitti gurraacha kooti jettee yogguutti yaaddettu qabdaa laata? Nama tokkotu nama wajjin hojjedhu nama biyya kanaa lammii biyya kanaa tokkotu waa'ee Black Lives Matter jedhamu kana maal jettaa jedhee na gaafate. Maal sitti fakkaata siinii jedhee na gaafate. Natti hin fakkaatuun jedhe. Maal jechuu keetii naan jennaani ani gurraacha nan jiraadha jireenya kana natu jiraata. Si galeera? You know, what do you think about Black Lives Matter? I don't have to think about it. I live it. This jireenya keenya guyyaa guyyaatti nan jiraadha jireenya chan jiraadha jechaadha. So biyya kana dhufee namni muuxannoo kana jireenya koo keessatti hin argine jedhu namoota seera geggeessaniin haa ta'u barsiisota irratti haa ta'u bakka hojii keetitti haa ta'u bifa kamiin itti gaaga'amaa oolla. Hundumti keenya iyyuu waan muuxannoon kuni jireenya keenya keessatti guyyaatti waanuma nu quunnamudha kun. Wanta dhossaa hin qabne waan itti dabaluu irraa hir'isuu hin barbaanne waanuma arginudha kun si jechuu ta'e yeroo hundumaatti. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa namoonni biyya kana keessa jiraatanii gurraachummaa isaaniidhaan aarsaan isaan kaffalan jabduudha. Isa kana immoo waan yaannu yoo ta'u hin taane waan itti jiraannudha jedhee dhaamsa baay'ee jabaa fi ergaa guddaadha dabala. Yeroo adda addaa namoonni tokko gurraachummaan kun kallattiidhaan warruma gurraacha biyya kanaa qofatti yaadu jechuun Afrikaan Ameerikaanii akka ilaalan yookiis immoo Afrikaan immigiraantii akka ilaalan wayitti yogguu kaasan taajjabna yeroo adda addaa. Kun immoo dhimma kooti maalanoo reefan achiidhaa dhufe akkas wanta jedhamu taajjabama. Kanumaaf egaa dhaamsa itti dabarsite immoo ergaa guddaadha. Mee dhimma kana faana wal qabsiistee egaati biyya kanas egaa namoonni nu daawwatan kuni muuxannoo keerraa yookiis jiruuf jireenya keerraa waan itti dabarsite irraa waan guddoo baratu sabateef mee waanuma dhaloota barsiisu dubbachaatti deemna. Mee biyya kanatti wantoonni chaalenjii nama godhan immoo kan biraas jiru. Fakkeenyaaf biyya kana yoo dhuftee afaan isaa yoo ilaaltee nyaata isaa yoo ilaaltee aadaa isaa yoo ilaaltee uffannaa isaa yoo ilaaltee waan baay'een isaa gaaffii namatti ta'a. Kana faana wal qabsiistee tarii ijoollee akka koo reefu biyyaa dhufanii qeerroos ta'ee qarree maal dhaamtaa fi ijoollee jabaadhaa kana godhaa kanan godhiinaa jettee waan dhaamtu qabdaa tarii carraama kanaan jechuu kootti dabala. Yaa dhugaa keetii anillee you know wanna guddaa namoonni na dura biyya kana dhufanii waggaa dheeraa jiraatanii hedduu jiraachuu danda'u baay'eetu jirasi kanan beekusi. Wanni guddaan ani keessumaati karaa addaatti namoota biyya kana dhufanii fedhaamu yeroo baay'ee namoota isin dura dhufanii addana jiran irraati you know maaltu jira haala biyya kanaa. Fakkeenyaaf yeroo biyya kana jalqaba dhuftu an akkuma carraa ta'ee namoota biyya kanaa dhufanii biyya keenyatti tajaajila kennanii adii kana wajjiniin muuxannoo xiqqoo sheeroon biyya turellee waan qabuufi wanni tokko waan na gargaare jira. Namoonni yeroo biyya kana dhufanii afaan addaa aadaan addaa namoota akka keettaa isaanii bifa kee fakkaatanii akka keetti jiraatanii wajjin jiraachaa dhuftee yeroo biyya kana geessu waan baay'ee duudhaan biyya kanaallee wanni biyya keenyatti safuutee addanatti wanni si qaanfachiisu wanta baay'eetu jira. Keessa baruunii yeroo fudhata. Haala jireenya kanaatti baruunii yeroo fudhata. Wanta ni dargaggootaaf dhaamu addumatti yeroo biyya kana dhufnu
wanna fedhe haa ta'u gammee nuuf qabe iddoo kanatti laga Mississippi xiqqoo ishee daawwanne warreen nu daawwachi warra biyyaadha. Daawwattoota keenya akkuma daawwachaatti jirtan egaa iddoo kanatti kan argitanii laga Mississippiiti laga guddaa sana jechuudha. Iddoo kanatti argaatti kan jirtanii lagichi guddaan kana meega yeroo baay'ee lagichi Mississippi jedhamu kuni maal isa jettanii fi carraama kanaan isin daawwachiisuu barbaadeen yaadaan xiqqoo ishee amma daangaan kun daangaa warra Minneapolis fi St. Paul daangaan kun egaa isaan daangeessaa amma Minneapolis bakka GM autorraa kaane gara wannootti kan nu deemaatti jiru amma gara St. Paul amma magaalaa St. Paul ceenerra jechuudha. Iddoo sanatti immoo egaa warra lafa Bole isin daawwachiisne abbaan qabeenya Boleedha yookiis immoo Sol maal jedha wantoota mummudate kana irratti kan jedhus xiqqoo ishee turtii taasisnaa egaa hanga sanatti immoo Amaariffas xiqqoo ishee shashshakalaatuma isin eegna mee itti naafuuf mee waan dhaamsa kee kana keessumaa waa'ee biyya kanaa sa'aa jirtaati dabala. Yaa dhugaadhuma gaaffiitti na gaafatte irratti waa'ee ijoollee namoota haarawaa biyya kana dhufanii jettu irratti ani akka dhuunfaa kootti yeroo hundumaa wanni ijoollee keenyaa fi dhaamu tokkoffaa aadaa keessan afaan keessanii akka jireenya keessaniitti ilaalaatii itti afaa wanna haaraa kanaan hawwitamtanii butamtanii keessa galtanii jireenya warra si jiraatan jiraachuudhaaf hin dhama'inaan jedha aadaa isaanii jechuudha aadaa sana shaakaluutti hin dhama'inaan kan keessanitti cimaa qabadhaa tokko wanni gara biraanii barumsa mana barumsaa biyya kana dhufnaanii qaroo namaa kan banu jireenya namoota ta'eeti kan baru akkati sistemii biyya kanaa akkati bartuu iddoo tokko deemtee akka taaksesii qabaattu kan si godhu biyya kanatti barumsa wanta ta'ee fi keessumaa dargaggoonni keenya namoonni barumsa jaallatanii namoonni fedhii barumsaa qabanii wanna ni cimsee jajjabeessu mana barumsaa bara wanna fedhe haa ta'u mana barumsaa deemaa yaada jiru mana barumsaa deemuun baay'ee riili wanna baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa egaa jirra jechuumaa fi namni dhaamsa jajjabaa isiniif dabarsaatti jiru dabalaan kanuma cinaa kootti argitanii tarii egaa sababa konkolaachisaa jirruuf kaameraa ofii of gooneetuma isinitti haasa'aatti jirra waan inni dubbachaa jirurraa barnoota guddaaf muuxannoo guddoo akka argattan abdiin godha. Keessumaa yeroo adda addaa namoonni biyya bakkee yookiis immoo iddoo biraa jiran waa'ee jiruu biyya kanaa yoo yaannu waanuma hundumtisaa waan salphaas nutti fakkaata akkuma kanallee chaalenjiin jiru qormaatonni biyya kanatti nama mudatanii maal faatu jiru waan akkamiifaa si mudate tarii mudannoo kee kan nutti himtu qabdaa laata dabala. Mudannoon baay'eetu jira garuu al tokko yeroo akkasii nama ispaatiirra keessee namoonni ammallee akkuma argitu hiriira ba'uu gidduutti waa'ee kanarratti yaa dhugaadhuma wanti si mudatu jira garuu dubbii kee dammaan qabee soolii bilbilta laanatti bilbilaara. Daawwattoota keenyaa nuuf golchaa egaa gara Boleetti deemaa jirra abbaan Bolee waan nutti bilbilee fi mee dabalaan kallattii kanaan yoo itti nuuf bilbile kan jedhudha. Egaa mana nyaata Bolee yeroo adda addaa nyaata mi'aa dhangaa guddaa iddoo sanaadhaa nyaattu yeroo adda addaa. Hey, so. Hello. Hey. Yeah. Yeah, I think Ethiopian is on his way. He's on Nicolet right now. I mean, on what is this? Snelling right now. Yeah. 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 I'm driving him. All right. See you in a bit. Tolega, waa'ee mudannoo haasa'aa jirra waan ta'eef tarii itti nuufuuf. Yaa waa'ee mudannoo laalchisee gatii kun ammatti laayivii jirtuu fi yeroo na gaafattu wanni baay'een siin dhufu iyyuu utuun taa'etti yaadee mudannoo ishee bara sanaa waa'ee sanaa wanni bara sanaa waa'ee bara sanaa malees taati amma mudannoomti ani kana jedhee yaadadhullee riili hin jiru garuu wanni tokko waan irraanfanne yeroon biyya kana dhufee jalqaba maatiirraa hiriyoota keerraa maalirraa adda baatee yeroo jalqaba dabarsitu sanaa kirismasii jalqabaa akkan itti dabarse qophaa koo mana keessa taa'ee kirismasii jalqabaa dabarse
takkaadhuma irraanfadhu isheen irraanfadhu. Maal taate? Mudannoo. Nyaatumtu hin jiru mana keessa? Nyaati jira, nyaata qaban ture, nyaati numa jira, nyaata qaban ture garuu you know nyaati maatii hiriyaa fira lammii kee bakka hin bu'u. So nyaati wanta tokko warra sana bakka bu'uu hin danda'u. Qophaa kiyya mana keessatti ayyaana waggaa dabarsuuni akka sanatti anaa fi for the first time jireenya koo keessatti experience jalqabaa ture. Really takkaadhuma kunoo waggaa 10 wayii booddee amma irraatti takka guyyaa tokko illee irraanfatiin hin jiran irraanfadhu takkaadhuma maaliif akka ta'e hin beeku natti hin tolle irraanfadhu takkaa. Ayyeen daawwattoota keenya gaamma iddoo barbaanne sana gahuudhaaf jirra daqiiqaa yartuun booda daandiin unu cinaatti argitan kun immoo kallattii irra tireeniin deddeemudha. Egaa daqiiqaa 2 yeroo hin caalle gidduutti hin geenya iddoo sana geenye immoo gaa booleen maarra jira. GM auto and towing servicing maarra akka jiru xiqqoo ishee isin daawwachiisne irraa egaa roga dandeessaniin obbolottan keenya cinaa akka hiriirtan abdii guddaa qabna. Amma immoo kallattiidhaan gara booleetti deemaa jira. Bole Cuisine warreen rakkoo kanaaf miidhaan irra ga'e yookiis immoo qabeenyaan isaanii barbadaa'e keessaa tokko. Kana gaafa jennu namoonni keenya waliin dhaabbachuu qabna isa jedhudha malee dhimmi Black Lives Matter kun nun ilaallatu mitiidha. Keessumaa immoo dabalaan akkuma kaase nuni maal jettaa otoo hin taane itti jiraanna jiruuf jireenya keenya daily routine keenyadha kan jedhu nuuf kaase statementii baay'ee bareedaadha waan ta'eef ittan babba'ee copyrighttiin hin qabin dabala meega kallattiidhaan amma immoo iddoo sana yoo geenye xiqqoo ishee waanuma jirtu isin daawwachiisna ergasii booda immoo kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan fufnu ta'a jechuudha. Solomoon waliin isa dura tarii carraa kanaan dhaamsa akkasii dhaamuun barbaada yeroo adda addaa kan jettu yoo qabaatte dabala waanuma siyaasa keenyaa waa'ee jiruuf jireenya keenyaa kana irratti maaliif yeroo baay'ee miidiyaa irratti sin argu hojii keen hojjettaa nama barate biyya kanatti mee tarii carraa kanaan Oromoof dhaamsa kanan qaba jettee kanatti dhaamtu yoo jiraate fakkeenyaaf biyya kanatti matumaa anaaf haaraa ture atillee biyya kana bubbulteetta xiqqoo ishee yogguu baanii hiriira akkasitti wannoo godhanii poolisiitti iyyanii dhawuudhaaf akka tokkotti godhanii poolisiin isaan hin tuqu. Biyya keenyatti garuu harka kee ol qabdee harka qaxxaamursitee yoo mormite iyyuu poolisiin si ajjeesti harkuma duwwaatoo jirtu. Dhimma kana faatu sammuu keessa na deddeebi'aa ture laayivii sana jala bubbu'een dabarsaatti ture. Tarii carraa kanaan waan dhaamtu yoo qabaatte obbolottan kee yookiis immoo lammii kee biyya Oromiyaa keessa jiranidha. Yaa dhuguma namni Oromoo ta'ee dhalate biyyuma Itoophiyaa keessatti namni biyya keenya keessatti namni Oromoo ta'ee dhalate tokko waa'ee Oromummaa isaatiif muuxannoo inni yookiinis immoo wanni inni keessan darbin experience gadhee keessan hin dabarsine hin jiru namni Oromoo ta'ee dhalate. Ani biyyatti yeroon guddadhaa ture yeroon guddadhee waa'ee Oromoo kanaa haasa'uuni dhibeensaa dhibee keenya ta'uunsaa nu kulkulfachuuni wanti ta'u kuni akka gaariin taane ani yeroo ko keessa yeroon high school ifaa ture keessa yeroo bosonni Baalee gubate sana yeroo Finfinnee magaalaan Finfinnee haa ka'u jedhan sana ani biyyan ture yeroo sana Finfinnee yeroo sana dhaqee yoo argine balballi ishee lafa isheen itti galagaltu iyyuu hin beeku garuu Finfinneen magaalaa Oromiyaati jedheen anis ijoollee wajjin dhaadannoo dhageessisaa Baalee bosona Baalee maa gubate jennee ijoollee wajjin kun egaa Oromummaadha jechuu fedhe. Garuu gadi baanee akka kanatti bilisaanii yaada keenya himnee wanna Oromoo kana dubbachuun akka kanatti hin jiru dhugaadhuma akkati jette. Garuu immoo biyya kana keessatti namni karaa adda addaadha waa'ee poolitikaa kana keessatti hiriira bahuudhaani inni kaanii deemuudhaani inni kaanii karuma adda addaa qooda fudhata. Ijoolleen keenya namni of eeggachuu qaba. Jireenyi badu lubbuun badu hin deebitu qabeenyi badu illee hin deebi'a. Uummanni keenya dirqama isaa karaa itti hin miidhamne ijoolleen keenya hin miidhamneeni mirga isaaniitiif yeroo hundumaa dubbachuun haqadha kuni
mirga rabbi isaaniif kennedha jabaatanii akkas godhuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u ulfaadhu meegaa kallattiidhaan bakka boolee keenya irra daawwattoota keenyaa egaa booleen maarra jira wali jettanii xiqqoo ishee isin daawwachiisnaa turtiin keessan waliin haa ta'u nu faana tura. Ayya daawwattoota keenya akkuma isiniif kaasaatti turre amma booleetti argamna. Booleen immoo kana fakkaateeti jechuudha kan inni argamu. Sol እንዴት ነህ? ፒስ ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ፒስ ነው? ኮሮና መከራ ሆነ። ምን ነው? ኮሮና ከዛ ፖሊስ ከበዳል። በጣም ተጨማመረብን። በቃ ቤት እዚህ ሆነ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። እስከዛ ነበረ ሁሉም ወደመ ማለት ነው። በጣም ቦታው ራሱ ጠፍቶብኛል። በጣም ለየት አለ። አዎ ያሳዝናል ነው። ሁለት ነበረ ይሄኛው የሚጀመረው ይሄ ድሮ አይደል ነው ካስታወሳችሁ? ኤክስቴንድ አደረኩ እንደ ወደዛ ሳብዌይ ነበር ድሮ። ኦኬ ይሄ ሳብዌይ ነበረ። እሱን ወስደን ዛሬ 7 ወር 6 ወር እንትን ተከፍሎበታል ማለት ነው ኪራይ። እሁድ ነበር የሚከፈተው ጨርሰ ነው ሬዲ አድርገን የፋስት ፉድ ነበረ ፋስት ፉድ ቨርጅን ኦፍ የቦሌ ፋስት ፉድ ነበር ያሰብነው እና ሞክረን ሬዲ ነው በቃ we're about to open ብለን እንግዲህ ኢማጂን ቅዳሜ እሁድ ነበር የሚከፈተው ኮሚኒቲ ውስጥ እንትን ፒክ አድርጉ ብለን እነዚህ ሶሻል ሆስፒታል ወርከርስ ኦኬ አድርጉ ብለን ወደ 20 ነበር ያልነው 24 ኮሚኒቲ ፒክ አደረገ ከየቦታው ኦኬ ነው እንደዚህ ሁሉ ነገር እና እነሱን ቅዳሜ እነሱን ነበር የምናበላው ቅዳሜ ልናበላ ሰው ሜኒው ጠይቀናቸው እንደምትፈልጉት ብለን ጠይቀን እኛ ቅዳሜ ልንለማመድ ነበር ለሰው ያወጣን ፕሮሞሽንም የሚጀመረው ቅዳሜ ነበር ቅዳሜ we know ቢዚ እንደምንሆን ጥሩ ነገር ያደርግም ማለት ነው ያኔ ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው ሐሙስ ዕለት ማታ ነው እንደው ተመልካቾችም እንዲያውቁት ይሄ ፕሮቴስት የሚያደርጉት የኔን ለማጥቃት አይደለም የመጡት ከጎን ናፓ እንባል ነገር ነበር አሁን እንደምታውቁት ታሪኩ በጣም ተደበላልቋል ማን እንዳጠፋው አጥፊው ማን ነው አይታወቅም ግን ናፓን ያከታተሉት መጀመሪያ ስለዚህ ከ3 ሰዓት በኋላ ነገር ነው መከታተልና አንተ መግባት ጀመረው ማለት ነው ወደዚህ መምጣት ይጀምራል ኦኬ መጀመሪያ ታርጌት ያደረጉት ይሄን ሳይሆን ያኛው ነበር ከጎን ያለ ነው ያኛውን ታርጌት አድርገው ወደዚህ ያማል ራሱ ሌላ ነበር እንደውም አብሬያቸው ነበር እዛ ጋር ሆነ ምን ጮኸው የሚያሳዝነ ነገር እኛ አሁን ስለ ቢልዲንግ እናወራለን በሰዓቱ ግን ከነሱ ጋር ቆሜ ስሜት ሁለት ነበር ነው አንድ ጥቁር ሰው አይታችሁታል እዛ የሰይጣን አይን የሞላበት ሰውዬ ፖሊስ በለው ሰይጣን አዶ ነው የእኛን የመሰለ ሰው ላይ እግሩን አስቀምጦ እዚህ ነገር በልጄ ነው ብሎ የሚጨው ሰው እየሰማ ያን ያህል ስለ ቢልዲንጉ የሚያሳስብህ ጉዳይ አንድ ቦታ ቆመ በጥቁርነት ድሮዝ የሚሉት ነገር ነበራቸው ችግር ጥቁሩ ላይ ሲደርስ አንዳንዶቹ ስለ ጥቁር ብዙ ሀሳብ የሌላቸው ያንተ ችግር ነው አሳልፈኝ ብለው መንገዱ ላይ ጥሰው ያልፉ ነበር አሁን ግን የሚቃጠለው የራሴ ችግር ነው ተቃጥሎ ደግሞ የሚያወራው ጥቁር ሴም ለራሴ ችግር ነው ገባ ሁለት ችግር ላይ እዛ ቆመ ግን ቢልዲንግ ይገነባል እኔ እድለኛ ሆኜ በጣም ብዙ ሰው ሊረዳኝ ቆሟል እንደሚረዱኝም አውቃለሁ ስለዚህ ቢልዲንጉ ግን ለሁሉም ለኛ ልጆችም ቢሆን ያለውጥ መጥቶ ችቦ ሆኖ ቢቀር ይሄ ደስ ይለኛል ለድል የበራ ከዚህ በኋላ በዚህ በመቃጠል ያሳዝናል ግን በዚህ በመቃጠል ማንፈራ ቆና እዚህ ሀገር እየኖርን አንድ ቀን ፖሊስ መኪና ሳንፈራ ይኖርን ኢሚግራንት ያለን አይመስልኝም የእያንዳንዳችን ስሜት ነው ይሄ ስለ ቢልዲንግ ማውራቱ እንደው ስለምታውቁትም ህይወታችን ሙሉ እዚህ ሀገር ከዚህ ከአቧራ ተነስተን ነው የፈጠርነው እኔም ባለቤቴም ስለዚህ ያው በእንትኑ ያሳዝናል ግን አይነው ሁሉ ቀን 15 ደቂቃ መንገድ አለች ከሃይዌይ ወጥቼ መሄዳት ሁሉ ቀን ማስበው
አሁን ቢያስቆመኝ ቆምለታለሁ ሰው ሳያው ይገልኛል ወይስ ዝም ብዬ ነድቼ ቤቴ ሁሌ ማስበው ነገር ነው ኢማጂን so this is the daily life ነውና ይሄኛው እንደውም አሁን አደነው አይታችሁን አሳያችኋለሁ ድንጋይ እየመረጥኩ ነው የሚቀጥለው ቦሌ ላይ ሃይድሮ ቦሌ የሚል ድንጋይ የሚገባበት እየመረጥኩ ጥሩ ድንጋይ ግን እንደው ይሄ ድል እንኳን እንዲሆን ለውጥ ቢያመጣ ምኞታችን ለኛ እንደምናቀው ፖሊሱ ከውርጪ አፍሪካ ምናምን የሚል እንትን የለውም ለኛ ድምጽ ከሆነን ይሄ ቀልድ ነው እንደውም ለምክንያት ነው የመጣው እግዚአብሔር ለዚህም ስለመረጠኝ ለውጥ ያምጣልን እንጂ ስለመረጠኝ እኔ ምስጋና ትልቅ ነው ግን ለዚህ አጋጣሚ ኮሚኒቲው ሁሉ ማመስገን ወዳለሁ ካለ ኮሚኒቲው ምንም እኛ ምንባል የለም ቦሌ ኮሚኒቲው ነው አሁን ደግሞ ገንብተነው ኮሚኒቲያችንን እስከማስደስት ድረስ ቸኩያለሁ ሰው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን እነዚህ አይነት ሰይጣኖች ያርቀን እናመሰግናለን ሶል ማለት ነገሩ ሲከሰት አንተ እዚህ ነበርክ ወይስ በስልክ ነው ሰማው ወይስ እንዴት ነበር ሰው ውስጥ አልነበረም ኦኬ ታጋቆሜ ሲቃጠል የሰማነው ግን ፕሮቴስትም ነበር አጠገቤ ማለት ነው ኦኬ ሰው ሁለቱም ነገር አጠገቤ እኩል ነው ማየው አብረውኝ ያሉ ፕሮቴስቶች ያወቁት ፋየር ፋይተሩ መጥቶ ከዚህ በኋላ እድል የለውም ይሄ ነገር ሚድን አይመስለኝም መኪናን ዞር አድርገው ሲለኝ ነው ያወቁት ያኔ ነበር አብሬ የቤቱን እንደሚቀጥል ያወቁት ያኔ ነው እንጂ አብረን ነበር የቆምነው ከፕሮቴስት የሚያደርጉት ጋር አንድ እንደውም ህፃን ልጅ ይዞ ነበር የመጣው ማየት አለባት ሲተኩሱ ስለነበረ አረ ልጅህን እዛ ጋር ይሄኛው አልተቃጠለው ነበር ገና እዛ ጋር ወሰድና ከላስ ስለው ነው ማየት አለባት ይሄ የምታርግበት ነው ምናምን እያለ ሲያወራ እንዴት ህፃን ልጅ ቆሞ ስለምትን አታስብኝ ነው ሰው ያ እዚህ ነበርኩኝ በዚህ አጋጣሚ አስተላልፋል እንግዲህ ለኮሚኒቲ ያለውን አክብሮት ገልጻል ግን በዚህ አጋጣሚ የተለያየ አገር የሚኖሩ ሰዎች ሲለ ቦሌ ተቃጠለ ምናምን የሚባለው ነገር በጣም እሺ ሆኖ እየተወራ ነውና በዚህ አጋጣሚ የትኛውም ዓለም ላይ ያለውን ሰዎችን ማመስገን የምትፈልግ ሰው ካለ ወይስ ደግሞ እንጠቅላለን ከዚህ አንድ በጣም ነገር ምንድነው እኛ ሁሌ እንላለን በጸሎት ይሄን በጸሎት ጠብቀን ምን ያህል እንደሚጠቅም ያወቅነው አሁን ነው ይሄ ነገር ሆኖ የነበረን ጽናት ወይም ሞራል ቤቱ እንደተቃጠለበት ሰው አይደለም ስለዚህ ይሄ በጊዜ የመጣ ነገር ጉዳይ ሳይሆን ሪሊ የዘመድ አዝማድ የህዝብ ጸሎት ነው ወገነ ተቃጥሏል እዛ ጋር እንደው እግዚአብሔር ሰላም ያርገው ብሎ የጸለየለ አምላክ የቤተሰብም ሊሆን ይችላል ብቻ በዚህ አጋጣሚ በገንዘብ አይደለም ከኛ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ እርዳታ አግኝተናል ምስጋና የላቀ ነው ግን የሰጡን ፍቅር ብዛት ግን እሱ ነው ቦሌን የሚያቆመው ከሁሉም በላይ ማለት ነው ጥንካሬ አሁን ያለን ኢነርጂ ምን አይነት ቦታ ነው የምንመሰርተው እንዴት ነው የምናረጋው ነው ሰው ውጭ ያሉትንም ውስጥ ያሉትንም በፍቅር በተለይ በፍቅር የረዱንን ሰዎች እኔም ባለቤቴም የቦሌ ቲምም ልጆቼም ጭምር ምስጋናችን በጣም የላቀ ነውና ቴንክ ዩ ማለት ነው ለወደፊት እዚሁ ማድረግ ነው የምትፈልገው ወይስ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው ወይስ ምንድነው አላማ ሰው ቢጠይቅ ሰለሞን ምንድነው ያሰበው ሰው ካሉ ምንድነው ያሰብክ ያለው በዚህ ታይም ላይ ኦፍ ኮርስ በጣም ያሳዝናል ጉዳዩ ግን ያንተ ጥንካሬ በጣም የሚገርም ነውና በጣም ደስ የሚል ነው በርታ ግን ለወደፊት ምንድነው ያሰብክ ያለው ሰዎች ያ ጣፋጭ ምግብ መብላት እንፈልጋለን ምናምን ለምሉ ሰዎች ምንድነው የምትለው ማጀት ነው ሰው የሚወደው አሁን ተለቅ አድርገን ያሰብነው እሱ ማጀት እናመጣው እዚሁ ብናረጋው ደስታችን ነው ግን የዚህ ሀገር ልክ እንደ መኪና ማለት ነው መኪና ሲጋጭ እንዳገጫጩ አይቶ አይ አልከፍልህም እዚህ ማታረገውም ብር ሰጥና ትሄዳለህ የሚልህ አለ እኛ ያው ኮሚኒቲ እንዲያውቀው ቢልዲንጉን ኦን አናረገው የኛ አይደለም ቢልዲንግ ሰው እኛ ቢዝነስ ነው ሰው ኢንሹራንስ ቢከፍለን ውስጥ ለተቃጠለ ዕቃ ነው እንጂ መልሶ መገንቢያ አይሰጠንም because የኛ ስላልሆነ ቢልዲንጉ ማለት ነው so ልናገኝ የምንችለው ከኢንሹራንስ መጠነኛ የሆነ ዋንስ ከገነባን በኋላ ዕቃ የምንገዛበት ነገር ነው ሊሰጠን ሊደርስልን የሚችለው ያ እና እዚህ ከሆነ ጥሩ ካልሆነ ግን የትም ቦታ ሆነን አሁን ቦታው አቲንክ የሚያነጋግረን አይመስልም ሰው እዚህ ብቻ ደስ ይለናል ግን እዚህ አትችሉም ብሎ መንግስት እንደካለ እንወስደዋለን መንግስት ካለ ሌላ ቦታ መፈለግ ነው
እሺ እናመሰግናለን። ማለት ሰዎች ከጠየቁ ኢንኬዝ የት ነው ምናምን የምለው ወደፊት የምታስታውቀው በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። እሱም ብዬ ነው አሁን እንኳን የምጠየቀኝ እዚህ ቢሆን ደስ ይለናል። የብዙ ሰው ጥያቄ ይሆናል፣ ግን የሀገሩ እንትን የተለያየ ነው። ስለዚህ አይ እኛ ጠቅለን ወስደውና ለእናንተም የቢዝነሳችሁን ለባለቤቱን ብሩን ሰጥተነው ይሄን እንወስደዋለን ካሉ የመንግስት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን ሰው ayya daawwattoota keenya akkuma daawwachaatti jirtan iddoon kun bakka booleen itti argamudha. Booleen akkam ta'e jettanii warreen gaafachaatti jirtanii booleen kana fakkaateeti kan jiru. Gara fuulduraatti immoo egaa hojii koodhaan isinittan deebi'a jechaadha kan jiru. Booleen egaa maaltu ta'a akkamitti deemama kan jedhu waanuma jala buunee hordofnu ta'a. Guddaa galatoomaa ulfaadha, yeroo gaarii qabaadha. Ani tichaa guddataan ture. Booleen egaa galata guddaa isiniif qaba. Galatooma.